Jaalala koo gidduu dhaabate? Hin dhaabatee maanni boottiidhaan keessa dhaabate boottiidhaan. Amala qabu. Inni amala qabu. Eechika. Mee isin giruu waaxxee jenereeshinii kana irraa maaluma argattanii qo'ame maal argattan natti maamee dhoksaa keessan? Alguffaa. Hirkoo. Na waamtanii? Eeyyasi waame interviiwudhaaf isin barbaade. Haa ta'u. Simatu na godha moo nama biraatu na godha? Anoo si godha nama biraa miti. Haa ta'u. Ani illee na qoosee wayin sitti muufani waan cimaa tokko sitti muufani. Maal rakkootu jira? Maanni rakkoon rakkoo guddaa jira rakkoo guddaa. Irra qabnee dhukaasuu dandeenya rakkoo jira taanaan natti. Amma qoosaa dhiisiiti. Inistiraakteriin xiyyaa fuuchuudhaaf qophii hunda xumuranii jiru. Dhugumaa baalchaa saafuu. Ati rafati inni fuuchuudhaaf qophii hunda xumuree jira. Maal waan ta'e? Maal waan ta'eef hin jedhe? Ani maalittan beekaree? Jaalala koo gidduu dhaabate? Hin dhaabatee maanni boottiidhaan keessa dhaabate boottiidhaan. Tunsi amanuu. Namni natti amanu si jedheetu yaaduu. Xiyyaa kee namaniin. Madaakootti na waraanu. Isa dhugaa. Namni na amanu si jedhee yaadaa. Inillee baay'ee nama gaddisiisa. Garuu inistiraakteraa manaa qabuyi. Qabaadha manaa qaba garuu tuma manaa qabu guyyaa tokko xiyyaa koo waamee inni dhungachuuf jennaan isheen immoo hirkoo malee dhungadhu jettee muluu isaa keessa rukutte. Maaliin ta'u kanaaf ishee irraa rukutu waan biraa barbaada. Ayi addaan si kutee gaa beemarraa. Garuu inistiraakteraa mala qabaayi. Amala qabu. Inni amala qabu. Eechika. Nan qoose. Xiyyaa kees amanii inistiraakteriis fuuchuudhaaf miti nan qoose sobeen si tamararsiise wayyoo muudii sitti qabadhe. Maal obsa nama fixachiistiin jedhama kun. Erbee wayiidha. Isallee nan qoose. Siini mirko. Beekamni giruu haalli biyya keenyaa kun anaan barana baay'ee tokko na sodaachisaaraan baay'ee tokko. Maaliif sodaattu? Waan san beeku malee naan na sodaachisa baay'ee tokko na sodaachisa naan. Sanyiin keenya sodaanuu dhaalchisaniiru. Sanyiin keenya illee sodaanuu dhaalchifne isaan goota. Maaf sodaattu? Attamitti sodaan isin keessas dhufe? Abbootiin keenya sodaanuu dhaalchisaniiru. Taasumaa sodaanuu dhaalchisne. Ati sodaattu reemmati. Mee akka ati sodaan si ilaala onnee kee inistiraakterii matti agarsiisi. Sodaan nu keessa hin jiru. Abdiisaa Agaa. Aliyyi Cirrii. Abdiisaa Agaa Aliyyi Cirrii olii qaadingil goota baddaa sayyoo. Eenyu sodaata? Maaliif sodaattu sodaan nu keessa hin jiru? Warqituu. Sodaan nu keessa hin jiru. Inistiraakter. Sodaan nu keessa hin jiru. Aliyyi Cirrii waaqoo guutuu Taaddasaa Birruu. Eessa jiraaree ijoolleen keenya sodaachaa jiru amma. Ana sodaan irraa bade. Sodaan dhiisanii saabbee akka keen ta'enis. Sodaan na keessaa bade naayis. Onnee kee nan bare abbeeti dhugaati gootaati. Ati goota. Ati moo nargamtu nama keessa. Isa dhugaa nargamtu nama keessa. Mee inni ta'u xiyyaa wajjin jalqaba akkamitti wal bartanii isin? Jalqaba irratti gaafa wal agarre xiyyaa wajjin bakka hojii wayitti hojii barbaachadhannee wal agarre lamaan keenya iyyuu. Achi booddee dookumentii nagashata tuuman jedhu dookumentii koppi godhachuuf jettee naan dhaqee koppi godheef. Achumatti maal ta'e onnee ishee immoo onnee koo keessatti koppii ta'e jaalala koo piriinti godhe. Ati piriintii gootee fi ani immoo laamineetiin sii godhe. Inistiraakter qosaan koo irraa namatti hin tolu. What generation? Mee isin giruu waaxxee jenereeshinii kana irraa maaluma argattanii qo'ame maal argattan natti maamee dhoksaa keessan? Alguffaa. Alguffaa.